Busaan godinaalee magaalotaa fi aanaalee naannoo Oromiyaa adda addaa keessatti bal'inaan babal'achuu Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksise. Naannichatti lakkoofsi namoota dhukkuba busaan qabamanii waggootaaf gadi aanaa kan ture amajjii bara 2014 irraa eegalee dabaleeraa jedhame. Itti aanaan hoogganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Obbo Abarraa Batoree weerarri dhukkuba busaa yeroo ammaa godinaalee naannichaa hedduu keessatti babal'achuu ibsaniiru. Godina 12 keessatti aanaalee 168 ta'an keessatti bifa weeraraatiin dhibeen busaa kun ka'ee jira. Ji'oota 3 darban kana keessatti akka waliigalaatti gaafa laallu namoota 600 fi 26 naannoo san ta'aniif qorannoo dhibee busaa namoota mallattoon dhibee busaa irratti argameef qorannoo gaggeessinee jirra. Isaan kana keessaa nama 100 fi 31 fi 511 ta'u parsantaan naannoo parsantii 21 jechuun danda'ama dhibee busaan kun keessatti argamee jira. Kanaaf akka waliigalaatti gaafa laallu amma kurmaana tokkoffaa bara darbeetinis wal qabsiisnee gaafa laallu kurmaana tokkoffaa bara darbee namoonni dhibee busaatiin ji'a wal fakkaataa keessatti qabaman 45 hin caalan jechuudha. Amma garuu nama 100 fi 31 fi 511 jechuun baay'ee raadikaalii haalli itti dabalee jira jechuudha. Akkasumas tatamsa'ina dhukkuba busaa kanaaf sababaan guddaan waggoottan darban keessa lakkoofsi namoota dhukkuba busaan qabamanii baay'ee xiqqaa waan tureef hawaasni qaamoleen mootummaa fi dameen fayyaa ittisa dhukkubichaaf dursa kennanii qophaa'uu dhabuu isaaniitii jedhan Obbo Abarraan. Dagannoon hawaasaa fi naannoo magaalotaa keessatti hojiin qulqullina eeguu dhabuun boollawwanii fi qotiinsa hojiilee misooma adda addaatiif taasisamu sirnaan eegamuu hanqachuunii fi bishaan kuufamuun namoonni sababa hongeen bakka tokko bakka kaanitti socho'uu fi rakkoon nageenyaa akkasumas rakkooleen biroo sababaalee tatamsa'ina weerara busaa dabalan keessaa hamma tokko ta'uu Biiroon Fayyaa ibseera. Obbo Abarraan sababa kan biraallee ibsanii jiru. Naannoo Mataharaa kanaan qabatee akka naannoo keenyatti akka biyyaatti immoo iddoo biraatti jira. Moskiitoon kanaan dura kan bookee busaa baattee namoota ciniintee dhibee san daddabarsitu kanaan dura beekamurraa haaraan kan uumamte jechuudha. Anoofalas Steefaansii kan jedhamtu jechuudha. Isheen tun kanaan dura biyya keenya keessattis naannoo keenya keessattis hin beekamtu bookeewwan busaa kaan irraa mala addaa qabdi. Tokkoffaa guyyaa nama ciniinuu hin dandeessi. Lammaffaa immoo keemikaalota farra bookee busaatiif dandamachuu dandeessi jechuudha. Kanaaf amma naannoo Riftibaalee amma baha shawaa magaala baatu asiin qabatee gara shaashamannee kana bal'inaan beekamu bookeen busaa jira jechuudha. Qorannoo ahaarii yookaan immoo dhaabbanni qorannoo akka biyyaatti qabnu qorannoo gaggeessan moskiitoon tun naannoo sanitti argamuu ishii mirkaneessee jira. Kanaaf babal'isuudhaanis gahee olaanaa hin taphatti jedhamee yaadame jechuudha. Keemikaalli farra bookee busaatis kanaan dura bookeen busaa mana keessatti biifameet dhibeen busaa sun yookaan bookeen busaa sun akka wal norre godhamaa ture inni kunis akkaataa barbaadamu hin dhiyaanne jechuudha. Rakkoo kana furuuf lammiilee dhibee kanaan qabaman tajaajila hatattamaa akka argataniif Biiroon Fayyaa Oromiyaa xiyyeeffannoo kennee jira jedhan Obbo Abarraan. Yeroo ammaa kana hojjettoonni eksteenshinii fayyaa keenya, ogeessonni fayyaa keenya buufata fayyaa keessa jiran hawaasatti gadi bu'anii hawaasni qaamni isaa ho'insa dabalee hunda isaa qorannoon gaggeeffamee nama bookee busaa irratti argame achumatti battala irratti yaaliin kennamaa jira jechuudha. Ji'oota 3 darban kana keessatti namni 131,511 sun dhaabbata fayyaa dhufaniiti yaalii gaggeeffamaa jira jechuudha. Sadarkaa keellaa fayyaa irraa qabeetu hojjettoonni eksteenshinii fayyaa keenya sadarkaa keellaa fayyaatti nama dhibee kanaan qabamee qoricha qaban waan ta'eef achumatti qoratanii nama irratti argameef yaaliin kennanii humna isaaniitti ol warra ta'eef immoo gara buufata fayyaatti erganii buufataalee fayyaa keenya sun bakka hundatti leenjii kennee fi ogeessonni keenya qophii ta'anii yaalii sadarkaa buufata fayyaattis kennanii isaa ol ta'eetu immoo yaalii addaa kan barbaadan gara hospitaalota naannoo isaaniitti liin godhanii tajaajilli yaalitis kennamaa jira. Dhiyeessiin qorichaa kanaaf barbaadamu yeroo ammaa kanatti gahaa jira jechuudha. Naannoo keenya keessattis dhaabbilee fayyaa keenya keessattis. Sababa dhibee busaatiin lubbuun namootaas darbuu Obbo Abarraan ibsanii jiru. Lubbuun darbee jira dhugaa dubbachuudhaaf amma danda'amaa ta'etti to'achuudhaaf yaaliin godhamee tureeraa garuu hawaasa irraa dafanii mallattoo dhibee busaa sun akkuma irratti argameen dafamee gara dhaabbilee fayyaa deemurraa dhabuurraa kan ka'e akkasumas immoo iddoo tokko tokko irratti aksesibiliitiin dhaabbilee fayyaa sababa keessattuu nageenyatti wal qabatee ga'uu dhabuurraa kan ka'e lubbuun namoota darbee jira jechuudha dhibee kanarraa qabnu. Lakkoofsi isaanii hagam ta'a? 37 kurmaana tokko faana keessa. Bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiruttis haala ittiin hawaasa bira qaqqabaa jiran innaa ibsan. Rakkoon nageenyaa jiru amma danda'amaa ta'etti keessattuu rabsawwan meeshaalee isaa kanaan wal qabatee jiru iddoo fannoon diimaa jirutti fannoo diimaa fayyadamaa akkasumas immoo paartinaroota adda addaan akka UNICEF isaanis fayyadamaa akka dhiyeessiin kun ga'u gochaa jirra. Dabalataan immoo moobaayil heelz
nutrition team kan jedhamu jira. Isaan kana hundeessinee iddoo rakkoon nageenyaa jiru san amma danda'amaa ta'etti hawaasuma keessaa qindeessinee hojii kana akka hojjetan gochaa jirra jechuudha. Orienteeshinii gabaabaa kenneef. Magaalota keessatti irra caalaan sababa hanqina qulqullinaa fi bishaan gommaawwan adda addaa fi meeshaalee cabe keessatti kuufame dhangalaasuu dhabuun akka bookeen wal hortu haala mijeesseeraa fi jechuun illee ibsaniiru. Biiroon Fayyaa Oromiyaa dhukkuba busaa balaafamaa ji'oota muraasa dhufan keessatti ittisuuf hojjechaa jira. Uummannis dagannaa keessaa bahee dammaqinaan dhibee kanarraa akka of eegu hubachiisa jechuun sagalee Ameerikaaf ibsan itti aanaan itti gaafatamaa biiroo kanaa obbo Abarraa Botoree. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.